deebisuuf deeman ajandaa deebisuuf bakka waa fuudhaniin dhabanii Sambicha miti horiyaa sambicha nama walitti miti buusuufi malee laal birriin biraa deebituufi miti. jarruu birrii nyaattee dhufte Hamzaa Sheejaa birrii nyaattee dhufte ijoolleen keenya birrii nyaattee dhufte lachuu warri tiraanisleetii Ingiliffa Itoophiyaati jiloon fa'aa haasoitu warri haasaan sun barte argitee usme warra jala isaanii haasaan sun barte birrii nyaatanii dhufan warri editaraallee wallaahi gurbaan amantaa jijjiiratee birrii guranii fi gara musliimaa deebi'e suni murtii guutoo dhiyoo matan amantaa jijjiiratee gara nan deemine akkaawwanti irra waa buusanii fi santu dhumate amma ji'a takka gaheemi kana Oromoo ta'e deebisuuf dubbadhu Jiro waan inni beektanii anamma eda waan san dhageeffadhe akkamitti akka wanni kun shira ta'e duruma arge beektaan anamma hayti namaa yoo nyaatame wallaahi hayti shamaraa nyaatamuu hin deeggarullee garaallee na nyaata siigalee makanaatu namni kamuu dalagatee yoo fidee jedhe hayti isaa yoo nyaatamne garaa nama nyaata garuu akka dubbiin sun shira qabdu akkamii beeke beektaa tokkoffaa irratti nama jaarsaaf jaartii tokko miidiyaa irra fiddeetiin icciitii jiraasan mallaqa walii kennanillee haa ta'u waan barbaada yoo wal miidha miidiyaa irratti wal himatanii fidanii miidiyaa irratti bozoon immaan durriyyee miidiyaa tahaadha nama arrabsaa ooltu dubbii jaarsaaf jaartii miidiyaa irra fiddeetii ilaaluu hin dandeettu takka jette. Kalammaffaa irratti gastii irratti yoo argitan namni isaan keessummeessanii gastii irratti ol galchan warra garee tokko ijaaramee ganda tokkorraa yaa'ee aktiivistii warra yuutuubaraa fi warra garteetiin asirra tokkokaraa aartistii hunda qindeeffatanii keessan gurmaanii guruppiin haasayanii dhufanii bakka takkatti ufii qofaa wal filatanii silaa namni yoo alaaluu barbaade bar gama lamaan irraayyuu wanni godheetiin gartee amma fakkeenyaaf Joorjii kana nama itti dhiyaatu jira keessattuuyyuu gama arsii kanarraa ijoollee arsillee galchanii ijoollee kutaa birallee ka jimmallee ka kutaa birallee galchanii waan kan akka Oromoo itti ilaallee jedhan fidaniimi nam tokko keessatti hirmaachifnee bakka kutaa biraa nam tokko digale maqaballeessii guddaa fi shira fokkataa miidiyaa ajandaa uummata jarri immoo fi deebifna akkana jedhanii mucattii ammallee irraa nyaataa jiran ganaa kasaara artii yoo bara ammeessillee bara murtii guutotti adda waa ergiti murtii guutoon si jammar bilaashitti waan takkan beeku. shamarre wanni kun kijibaa nullee bakka bu'u nama kanallee bakka bu'u dhaabaa jenneen misinjaraan qotanii dubbii kana sagalee gurbarraa waraaban jedhe ko gurbaan normaal haasa'u gurbaan kun jechuudha gaafatanii sagalee irraa waraabanii osoo inni na waraabaa jirtaa jedhuun sigalee fidanii gurbaa ofitti galchuuf asirra fidan malee nuun mari'attee kuma miliyoona 15 miliyoona takka nuun mari'attee ittiin kennine nuun mari'attee ittiin heerumne jaartii isaati kabsatal halaal irraa nyaate bil'aafiya. Lakki yoo jedhan waan sirna qabuu fi waan ragaa qabu Oromoon aadaa qabdi. Safuu qabdi. Jaarsummaan namaa fixa namni jaartiif jaarsa. Aadaa Oromootti osoo xiqqeennan feene gaafa Mansuur Jamaal miliyoona meeqa nyaatee nu fidan nuti miidiyaa irratti ranaa sonne hin dinne wallaahi billaahi takka jedhe lammata wanna dibee namni Sheek Jaabir jedhamu sun namni rabbi eessa jira jedhe rabbi nama hin beekne rabbi meetu ka jedhu miidiyaa irra bahee murtii guutuu nama amantaa jijjiiratee akkaawwanti irraa birrii dhabamnaan ani Gaabreelii dhamoo ani Yesuus jedhe gara bidhaatti amana jedhe sheekonni jala jiidee deebifte kana mi'eeffatanii dhufuun Oromoon kutaa 11 wanni isin beeku qabdan Sheek Jaabirii fi murtii guutoon jala deemtanii waan bidhaan baxabbatina jaarsaaf jaartiidha jaarsaaf jaartii waan bidhaatu walii kenniti duniyaan hin dhufti hin lufti miicattiin yoo dhugaa taatee gara mallee nyaate ila kun obboleettii teenna sanirratti dhaabannee murteessinu. Kaasii sheeyni gartee harkaan islaamaatiif harkaan imaanaan beekne harkaan hudduu malee waan bidhaa bahee gosa namaatii fi artistii Oromoo artistiin kun kan Oromooti malee kan nama tokkootii miti akkasitti liqimsaa jechuudha nama ajandaa kanarratti yoo dubbanne kun nagarii jechuudha. Amma walumaa galatti wanni isin jettan baga nyaatee qofa mikinaatu amma murtii guutaa waan jedhe irraa gartee poostii godheetiniin nuti kana dura isinii dhaabnee turre dhiira kutaa biraatitti hin heeruminaa jennee gandummaa akka inni gartee summii facaasuu deemu namni haqa gaafa tokko kana jira. Wayita ofii waan haqa gartee afaan sosa baatee misinjara keessa deemu. Dhageeffadhu maal jedhe beeyta? Nuti duraanuu dhiira Israa'elii kanarraa of eegaa jennee isinii himne Israa'eliin inni baanu sun beekadhu arsiidha. Si galee? Makinaatu inni waan kana hunda fuudhee yeroo hunda inni wanni gingilchu murtii guutuu wanna irra fidu waan ajandaa gandaa ajandaa arsii akka namitti mucattiin arsii sun jalaa miliite gurbaa qaata maraatee shuu jedhe si jammar murtii guutuu sagalee ta'uu qabanii bar inni ta'uu fi san dubbatatu sodaatee tiniin ol baasuu icciitii hedduu na dhoo jedhee fidee tiniin tanamaa gingilchaa oola ta'isaa sammaa dubbatuu dide tajaajilaa tarte san icciitii isaatti bayaafimi walumaa galatti
ما قلنا لو انت ارجت جنان جارتي تيجي ترجي baga nyaate itti tuqqees ammallee miliyoona 15 dabaltee 30 godhuu fi qabdi wallahi lazim mikinaatu akkanatti mallaqa babbareedaa kana yoo nyaatan waan bareeda yoo amma kuni maqallee baduu hin jiramu jaalattee waliin itti kennite gaafa gartee diriin akkasitti ilmoo ufii dhiiftee namni buleessoo ilmoo ufii akkamitti nama balirraa online wanni gootana musbiyyee fi ramzaan wanta ajanda kana bantan gurbaan akka dhufee deebiin kennine diqqeenna gurbaan akka tiktok irra dhufee deebiin kennine haala qallatti maal kenna kennu kaleeyyu gurratti dhufee bar gurratti dhufee gaafa inni irra jireenya isa orgina nuti wanni miti bara ammallee mucaan rakkoon wanni hin deebii dhufee hin kennine bar ammallee intala afran qalloo fuudhee bar ammallee intala afran qalloo ni gaa'elatee bar ammallee harargee ma fuudhee bar silas hin bar dubbiin beeytanii wanni ijoolleen harargeetti gargalte. Walii dawwaltaa baaliyyoo gurbaan dawwaltaa sila haasa'u keessa baaliyyoo gurbaan dawwaltaa sila teeppo. Maal taate sila wallaahi wabillaahi harargee waqasaman billaahi harargee fuudhee jiru. Baaliyoon haa dawwal keessaa qaba dabba baaliyyoo maashaallah. Kana eessatti fuudhee ansanii miti guyyaa inni si arguu beekan guyyaa inni isi ari'eetiin eerpoortii waytasii dayte eerpoortii fuudhuu didee mana isiitti intala tana Ameerikaa irraa fidee mana isiitti godhaa ture intala mana yoo jarri isii waliin bitatte maal taate obboleettii bira galte deemte nu akka shamarranitti wanni jennu mirgi keenya haa kabajamu warri dhiira baay'ee haasa'itanii nu dura waggaa 5 isin gorsinee maallaqa keessan dhiiratti hin kenninaa jennee warri maallaqa keessan lakkooftanii Ameerikaanii teettanii doolaara haga birrii 1,015,000 kennitan baga nyaatamtan bilaafiyaa joorjii keenya rabbi si haasifeessu kan nafasii ta'u ka fayyaa sii ta'u ansi eebbisi haati firinqee baaliyyoon si jala akkanumatti itti fufa. Fidee isin kenninaan fudhaa butadhaa. Nu ka hatamtan jennan malee ka kennitanii dhayxanii bitamtan. Ka dhiira bitattan nu galchu. Warri nyaattan ammallee sirriitti rabbi isin haasifeessu. Joorjii kiyya rabbi si haasifeessu. An du'aayii si godha. Rabbi si haasifeessu. Keessattuu gadi qabee du'aayii godha. Bilaafiyaa lafee kiyya bilaafiyaa. Indee anoo taate hin dhiisaa. Goota kenna goota seenaa guddaa dalagee ati ammoo goota bara kanaati miliyoona 15 akkanatti qaalii ta'uun waan guddaa kun amma seenaa guddaa waan ta'eef kitaaba irratti si barraa'uu qaba bilaafiyaa lafee kiyya akkanumatti itti fufi wanni si dhaamnu takkitti miidhuma kana dhufin jaarsummaa yoo keessaan si gaafatan sirna kee fixadhu gaafa as si waaman angabaa shufuroo keessan jiru jedhi irkadhu ciisi mirgatti garagadi bitatti garagadi. Itti nyaadhu itti uni aannan irratti uni itittuu itti uni akkasitti itti fufatuppi nafa sigeetti akkasi baga nyaatti eetaa abbaatu baga nyaatan akka kan kee kanatti egaa sida maqaan akkasatti nu harkaa gurgure islaameeshuun kenna kun 15 kubaatu qaba. Wallahi rabbi haasifeessuufi. Itti xiqqaatee iyyuu jedhaa barannu yooma dhugaanuu nyaate maallaqa tana miliyoona 15 sani itti dabaltee miliyoona 15 itti dabaltee miliyoona 30 galchuufii qabdiyyu maaliif dhiirri teenna qaaliidhaa gaafa nu jennu ragaa wajjiniini. Inni yaaddu ammaa rakkadheen iyyadha akkami ani arsiidhaa bara akkami dhiira arsii bite isiin haa rakkattu tabitte sii galee.